Ani laal siyacha waamee ka tolfadheetiin iftuutan acha isii malee as morma kana dhiyeessii irraa muruu ka'e turan. Garuu maal inni beektaa akka ati gara jiraatan rabbi isaafillee haa dabarsu. Osoo aruuzaadhiisi ammatti du'aa godha kaasee du'aa godha. Aboo rabbiin walitti isin haa urgulchu. Amiin. Ilmoo lama dallee ilmoo hojii rabbi isin haa qabu. Amiin. Balaa isin jidduu haa bishaan isin jidduutti aannan isin jidduutti aannan. Amiin. Riskii barahaa qabdu rabbi isin haa qabu. Amiin. Isin qofaan waliin nu haa qabu. Amiin. ولا ذلك بك سبحان ربك ما يصفون والسلام على المرسلين du'aa inni qofa godhin jettee وين الراب هردتو تاب دعاء يقول godhi fayyee. جولين من مدام كيس جرتن هردتو تاب كبجتو تكين أو ربي هرياتي سني دلقوا ربي سناباس آمين نجلا جا Oromoo. إسنين نوئي غنين بيها إسنين نداوت شانا لكين ربي هرياتي سني دلقوا سناباس Amiin. تكنمني سني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تهردتو تكين أكم جرتن جرتو نجا فيا كبدني ورم بيالاتي بخم بيغيساتي كان كريستاناتي بخواقي فتاتيس hundi keessan kan musliimaati isin jaalanna egaa deebine maaliin deebite jechuun keessan oolamu ummata namni goolu dhufe akka babbareedu gartani ummata qashtii warra yaa'ii oli godhuu turre ani tumsasiiti haanis tumsasaati arra oli dhufanii akka babbareedanii mee salaamtaa isiniin haa ja'anii gama isaaniitiin isin dabarsaa kamtu ja'a mee salaamtaa maa kana aartasa galtee jirta. Abbaa manaan nama dura jaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوجانتو تافي جالتم تو. أما اللي أرمي قبضني. تو نجي أفاي أجرتني سنين جتشجع. تجتشجع بتربان كتير يعني أرى ولين جرّون وي يفهم ولين جنّي أفوي توني. بيجو خلنا نجا تبيني خاله بيسالت من تبيه خفا كوجروس نورياته جرا تجابات نورافته جرتي. سنيبو كامل بكتا كتر كمنا نافذة چيني را يوتيوب بيسارت تجا يا دبريدا جمّچو ولد ديبو خيا على مناتي وجين سنمي سامر رنيتي أرا جمّچو البرجرا فيديو تلا مرة كاماتيانا سنيبو كخوجم تو تخينيا نفانا تورا نورتو واسين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني هردفتو تاكي خبجمتو تدچي تجرى جرتو سنجچا ورينغا هونو خليسة دچي سلا جاني نفع عرباتين بيا عربا خير كنا تسلا مرمت كاني شفقات وانبرت كركمنا رانتنا أنا لكن أجو أتكلم برتاو جرت أكينجي إنه كنا ملء أرانا كوا ما أنا أن جمّچوتي سنين دفعنا جمّچوتي سنين جرّي كنا كم تيجي إرامولد نامنو جمّنا في ديبي إني جمّدنا نملء أريتا لا لا هردفتو تافي كبجمتو ترى يملء تاي تلفون لك أما نسات إنجرا نامني نمر دفعسامي التورمون خاتلو فندتشي أملء نانو تقربانكم وان جتني سنين بيها كومنت جلتي سيدنا والله سيدنا في سعود. أنا لا سيجا وامي كتولفديتين iftuutan acha isii semalee as morma kana dhiyeessii irraa muruu ka'e turan. Garuu maal inni beektaa akka ati garaa jabaattu goraan jabaadhu yoo morma si dhiyeerra morma kana sirraa darbees borunaan miidhama. Qottoo bitadheetiin ni jira. Qottoo bitadheetiin manaa qaba na quba qabda. Qottoo malee miibiddiinis mana na jira amma. Ammoo haa ta'u abbaa ilmaan babbareedaa kana haadha Bilaal haati Bilaal tun nama xiqqoo sirra wafaamu jechuudha. Wali ulang goonu ban nuti hujumaan goona malee afaan nuti dubbannu amma dubbatin hordoftoota duratti hin dubbatin kana. Egaa addunyaa kanarratti siin jee namni nama namatti aanu suuqaasaa bakka malee sin maxxan yookaan obboleessa ilmaa adeeranii namni na ol miidhaa jiru nama kana nama kanamsitti aanu ofirraa yoo hara miidhaa barbaade. Amma anaati fakkeenyaaf dheengadda oggunii fi na ukkaamsu feetan san siihaa na tumsiise malee ijoolleen san maaliin na beeytan. Nama tura biyyaa ta'a kan tumsiise. Namni kanamatti aanu nama miidhaa tanaafin sin jaami amma tana keessa haa baanu. Si hojii anneen baay'ineen si tumsiise mana hirribaa seentaatis akka malee daleetaa hojjeta. Mana hirribaa seenuu biyya jijjiiranne malee aadaan jijjiiranne. Aadaan jijjiiranne biyya jijjiiranne malee nama dhukkubsatu bakkuma inni jirutti seenanii gaafatan achi booda mana taa'umsaa dhaqan. Saniifuu sanbadiin itti hin fakkaattu ammoo intalli teessan gudeeduu fi waa bira dhaqeemu akka nama gudeeddaa siree irra beekna gootee bara Ibro. Amma wanti tun ati jaallage dhagaadha Bilaal. Ati foto kana mudawwar malee dhufattu maalirraa? Ani dhiis mudawwari baraadaa Islaamaati. Sanuma? Kun maaliif siyaasa? Sanuma jechuun ati uffanni qotaa sirraa tola, suufaa sirraa tola, nama dheeraadha, nama diimaadha,
Hiresi jillatee maka sasaqaa malee rabbii reetee isaa tolche. Nama diimaa qota gurraacha faafadhu jiina. Qota gurraacha faafadhu. Hunda ni qaba. Mataa illee jala jiri. Parmiitti dibi dheereessi. Firees godhi. Ani maantana ijoollee findaataan ta'an yeroon akkas godhees biroo kute. Amata meeqa ture beekutti? Siifi nama. Gaafa hojii biyyi jiru san faangarree mataa saniifuu. Amata meeqa ture gaafa hojii biyyi Amata kudha shan ture. Ati amma inni duuma kanas fuudhee tilma La amata meeqa ture kasi biyyi hojii beektutan. Kudha shan ture. amma sanitti dhiisi. Kudha shan dura gaafa wajjin faaruma isaa dubdanii yeroo jirtan sana umriin teessan waggaa meeqa? Kudha ja'a Waqtii tan 13 14 15 jidduu. kudha torban illee taati. Kudha torbee taatanii? Ani namni tokko rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam namni jannata dhiyoo jiru nama rabbiif jecha dhiifama nama godhu. Ani silaa akka Abrahaami dhiifama godhu. Garuu siin jidduu jira ilmaan kanaan harka karaa dalee kudhan qabnu ammoo si hojii olii galuuf jecha hedduu gammadeetiin dhiifama jeen gararraayi. Anoota gocha. Ammoo. Dhiifama nama jenneen. Ati dhiisiifin karaa dalee kan hin qabdan jaarsaa jaartii. Ammoo Abrahaam ammallee arra mana isaa dhufeetiin naan ooto hordoftoota kiyya harka. Nama kana fuula isaa ilaala. Halas viidiyoo juumarra yoo amma siinooti. Viidiyoo marra hunda keessa maanaan oddaan. Anaa qosiin ooduu qabu. Amma riibaa kayoo akkasii malee. Mee takka takhofli. Wai. Takhofli garsiisee. Mee takka qofli daawwattoota kan agarsiisa. Koofloo hin dagaadhaa hin kooflaadhaan. Dhala bar namni ilaal namni kokkoflu. Alaamaa jannataati namicha alaamaa nama jannata deemuutu sasseeqa. Kanaafuu sasseeqi gaggammadee yaada mana keetti ijoollee si galchineemi. Amma isii ilaalaal nuuraa irraa mul'ata. Ati ammallee maali moo jaartii sayyaatu jirta? An jaarsa kiyyaafannaa wayi nagee qabannu. Jaartii awwaaltee ta'e sayyaatu jirta ammallee iftu waan hubanne mallee gurbaa wayii keessa jira. La san dhiisi. Maaltu kana caalsi godhee biroo? Sayyidu mee anna waa yaartii laatee ammatti bibiraa qasa feete. Qonnoo dhagee Tuqinaa tuqinaa masa waa jaartisanii yeroo datti hin dubbatina. Ani ilaal bishaan maaltu guusannaan waan keessa jiru guusaa jira. Ayyee. Gurbaa wanni natti aara qabuuf saniin didu jirraami. Soojii jirraami argaa. Maaliif san kaafta jee duraa hunaan telefoona dhiisiiti hordoftoota dubbadhu boo. Sayyidu qaam jiru hordoftoota hojjentoota keenya haala dachaasis gaa waan biraa kaasaa jira. Waan dhokotte kaasu jira. Haasoo biraa haasawuun beekuu yaartiif haasawaa. Amma dhagayi mee dhugaa rabbii dubbachuuf gaafii si gaafa dhiifamaa wajjin. Haadha Bilaal haadha ilmaan babbareedaa kana sii qabdu. Akka itti hojii keessa dabartanii sadarkaa tana geessan niin beekaa. Isi moo intala Ameerikaa deemtu san filachuuf ati laata? Intala Ameerikaa walitti faleete maallaqa deemuu faleete malee. Amma kaan siin jee. Na bira taa'ee masaanuu dubbachuun mamnuu akka jettee. Akkasiimi. Hin dubbatin irraan booda. Aruusiin maan tana akkam isla? Waliin galtan. Bareeda alhamdulillah. Bareeda maanju. Namni kaaguu addaan turee waliin dhufe kana hedduu gammadaa beera. Hedduu walitti tola. Kanaafuu ati ammallee iftuurraa fuula bareedaa arga malee ammallee fuulli kee gurraachameetu mataa. Hordoftoota akkasumas ilaala akka nuti nyaata. Maaltu kana si cabsi? Ani beeyi nagaa. Bakka san jiran ni beeyta waan isa kana qalbii cabsee ta'uu kana. Namni isaa waan isa cabsee isumaaf rabbi tokkochaa beekaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenyaa nuti illee hin aarsine. Gammachuu isaa yaada murata isaa guutuu malee jirtanii qophii halee isaa dhiyeessinee kabajaa abbaa manaatii fi jaalala abbaa manaa sila akka inni nu godheen danuu saniin goonuuf ture namayyuu agartanii jirtan gammachuudhaan kabajaa isarra isa maaliif firra hanqaan isa kabajuu hanqaan isa jaaladhuufin san hundi duraanii isaa kana darbee gocha akkasiin irratti raawwate malee mushaan fadhee yaani ni beektanii isinii. Kanumaafuu gammachuu tanya kalee guutuun keessan agartanii jirtanii walaa birraa oroo jalatti walaa iftuutuuf jalatti walaa qobboo jalatti walaa furmaata jalatti gammachuu agartanii jirtanii jibbanna abbaa manaa tokko yoo qabaatanii simannaa akkasitti abbaa manaa guutumaa gadi abbummaan fadhee'u yeroo muraasa keessatti akkasitti hin simatu jeetiin akka kayyatti sammuuti jetti himee jira maaliif akkaan qaceelloo goraa fixadhuu fi akkaan gammachuu sana hunda dhiyeessu warreen nu godhe. Ilaa guyyaa abdii faan fidan abdii fi duniyaan faan fidanitti na biraa kaasanii faraanii birraa nu biraan deemne waan mana hojjaa jiranii fi gammachuu akka halkan simattee sanii ol nu wajjin simachuu qabdaa janii gammachuu kalee gartan hunda wakkaan godhu wakkaan dhiyeessu wakkaan simadhu qaceellutti akkaan gammachuu guddanarraa harka warri na godhe birraa fi faraanii. Takkaat isin jaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenyaa keessummaa isin dhufu jira furmaatee fi juwaadeedha. Kai qaceellotti simadhu akkuma kaleessa caalaa Ibraahim simatsanitti illee keessummaa ta'e tagammachuu ta'e galuudhaaf si dhufaa jirtu jira. Kai simadhu jedhanii janii birraa fi faraan akkasitti walumaanas bullee qamaatti bullee rabbi kadhachaa bullee du'aa godhaa bullee namni tokko guzee walii galee
hoggaa akkuma nama gus wal fuudheeti aruuza guyyaa aruuza baasan sanii namni irra falkan san maaliif du'aayii walii godhaa bulaa diggisaa bulaa takkanaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya dacheen dhugaa rabbi dubbachuuf qaamaan dhufee kota kalee qaamaan dhufeetuma baga gammaddan jee milmasaa waan naqee nu biraa kutee kalee ni deebee jee kutee bakka takkattiin deemaa namaa dhukkubaa karaa mustashfaa kaanii ilaalaa jee kutee hin deebine eenee dhabne silaa gammachuu kalee san keessa ni jira maaliif ta'elgaddaa keessa jiraatee takalee maaliif keessaa fa'aa jechuun keessan illee hin oolamu. Araarri jiddu bu'ee jira waan isaan bisee isumaa beekaa gaalutti deebiillee jenneenii kutee. Dhugaatti anilleen tana bidiyoota saabaanii haftii jaanii saaba keenya tokko dhukkubee mustashfaa jira. Isaan laala jee kumaan achi dhaqetti yeroo deemnaan sa'a tana booda maal irraa dhaqaa jee hafee galatuun iftu haadha bilaalee hedduun si galateeffadha. Abbaa mana keetti akkasii qeebaluuf duriis iftuun manni sii kana kechi nyaannee dhuunee dhiqannee irraa bahu. Abbaa mana kiyyaa ilma namaatii jee hin kabaju. Haadha abbaa kiyyaa jee hin kabaju mataa kiyyaa jee hin kabaju maaliif dirqama rabbiin nurratti kanne abbaa manaa ifii kabajuun dirqama rabbiin mataa gubbaa nu kaayee gartee. Gaafa kan keenya walitti hidhame sani dirqamni isaa mataa gubbaa nu kore. Ifi yoo 15 fuudhes maaliif hanqan kan isaa irra jiru san dirqamni isaa anumarra jira jechuuf waan takka isaanii isin ibsu jira. Saniifuu abbaa manaa jechuun rabbii gaditti kabajnuuf silaa rabbii gaditti namni suduudaniif jiraate nuti jaarsaaf sudurne jechuudhaan tamaam haadhaa fi abbaa keenya kan dhala rabbiin osoo nuti osoo hin heerumin dhalaan dhugaa rabbii dubbachuuf dilii teenyaa fi badii teenya hunda Rabbiin abbaa keenyaan gaafata. Eegee abbaa keenya biraa deemnee karaa jaarsa keenyaa dhufnee waan hunda amrii teenya hunda rabbii gaditti jaarsa keenyaa irraa qaba. Akkasumatti illee waan inni waan keenya hunda harkaan qabuuf rabbiin isaan nu gaafata. Amaanaa isatti akkuma abbaan keenya amaanaa isa nu kanatti rabbiillee isarra quba nu qabaatuuf kanaafuu daawwattootaa fi kabajamtoota keenya warreen abbaa manaa harka keessaa qabdan abbaa manaa biraa qabdan abbaa manaa keessanii jireenya keessanii ol. Kabajaa teessanii ol kabajaa haadha abbaa keessanii ol abbaa jaarsa keessaniif kabajaa godhan isiniin jaa hangaafiin xiixanumaan isiniin jaa. Wallaahi beeytuu teenya dubbiin ofaanii fudhattee suma dhageeffachuu seenne galatoomii ammallee hanga dur beeytu caalaa du'aa isii godhaa siitti haa ta'u abbaa mana keetirra sii waa beeka fakkaatti teetana rabbi isaafillee haa dabarsu osoo nuti akkanatti atteenyuuti inni caaluma jee ammallee fuulli isaa nuuf hiikateen jiru. Aruuza dhiisi ammatti du'aa godha kaasee du'aa godha. Aboo rabbiin walitti isin haa urgulchu. Aamin. Ilmoo lama dallee ilmoo dhiirri rabbi isin haa qabu. Aamin. Balaa isin jidduu haa baasu. Aamin. Bishaan isin jidduutti aannan isin jidduutti haa naqu. Aamin. Riskii barahaa qabdu rabbi isin haa qabu. Aamin. Isin qofaan waliin nu haa qabu. Aamin. ولا ذلك بك سبحان ربك ما يصفون السلام على دوائي لو كفا قولين جيتي تما قولت لك يا الله كان ما قولنا Iyyaas dhumte. Egaa hordoftoota fi daawwattootaa fi kabajamtoota keenya du'aayii akkuma deesniin jeetti hogguu as teenyee du'aayii goonuu nuti du'aayii akka keenya qofatti godhannu du'aayii Oromoo hundaa fi saba hundaaf goonaa deesniin jeetiin ture takkanaatii ta'anii nammatichaas hin jeequ. Wayina irraa hordoftootaaf du'aayii goonu. Gooti fayyee. Ijoolleen mana madaan keessa jirtan hordoftootaaf kabajamtoota keenya awwa rabbii hiriyaa teessanii dalaguu rabbi isin haa baasu. Aamin na jalaa jaa. Oromoo. Isinin nu eeganiin beeka isinin nu daawwata chaanala keenya rabbii hiriyaa teessanii dalaguu isin haa baasu. Takka namni isiniif haa dalagu isinis. Inshaallah daawwattootaa fi kabajamtoota keenya warreen biyya arbaa keessatti mataa yeroo takka madaamiidhaaf dalagaa jiru inshaallah bismillah yeroo gabaabaa keessatti biyyi teenya biyya Jarmanii fi Dubaay kana caaluuf teessi ummata adii kana ummata jaldeessa fakkaatu kan nuti diriirsu ta'a inshaallah bismillah takkanaa zinjaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya. Hanga viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.